Shamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin biraa ga'u kan daawwattoota keenya qophii 2-3 qabadhee isiniif dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Qophiin koo isa jalqabaa aartistoota guyyaa kaleessa fi akkasuma torbee dabre keessa baafaman irratti riikardiin ta'amee jira. Waan baay'ee nama boonsuun Oromoon dammaqee jira, ribaa ka'ee jira, kana booda Oromoon deebi'ee rafuu jechuudha. Laal gaafa aartii jabeessuuf deemnu waa hedduu fuula keenya duratti qabnee ilaalletti aartii jabeessina malee lafumaa kaanee waa wayii ta'eef miti. Maaliif jabeessina? Fakkeenyaaf namoota akka aartistaa Haacaaluu Hundeessaa kana bakka buufachuuf aartistoota lafa jiran jajjabeessinee kan akka isaa sampiduuf yaalla jechuudha. Kanaaf aartistiin ciccimaan fakkeenyaaf aartistii amma Ittikaa Tafarii torbee lama dura sirba ajaa'ibaa, sirba warraaqsaa, sirba uummata keessaa gartee Oromoo keessaa dubbate tokko baasee sa'a ammaa kanatti torbee lama keessatti viyuu 700 fi 50 ga'ee jira. Haa ta'uti gahaa miti kan Ittikaa Tafarii suni gahaa miti. Sababni isaa YouTube chaanaalii mataa isaatti yookaan immoo YouTube chaanaalii dhuunfaa isaatti irratti fe'ee sababa YouTube isaa xiqqaa ta'eefis ta'uu danda'a. Haa ta'uti waan duraan hin baratamne irraa amma waan baheessa waan gaariidha. 750 jechuun miliyoona jala kalaayee jira. Yeroo dhiyoo booda amma akka miliyoona seenullee abdii qaba. Egaan uummanni keenyallee akka weelluu isaanii kan hordoftanii fi abashaan argitanii jirtan guyyaa takka guyyaa lama keessatti miliyoona ilaalamu. Gartee aartistoota keenya kanas sirriitti jajjabeessuu qabna isiniin jedha. Gartee inni biraa aartistii guyyaa meeqa dura baase I think guyyaa sa'a 24 maaliif guyyaa jedha. Sa'a 24 Vision Entertainment irratti sirba ajaa'ibaa, sirba warraaqsaa bilisummaa dinquutiin kan bahe amma dura YouTube irraa harkaa qabee sirbi isaa tokko YouTube irraa harkaa qabee sababni isaa sababa xiqqoo hin jiraami. Sirba keessa waan akka dhaadannoo tokko tokko waan tureef YouTube waan isa hin eeyyamu harkaa kaasee bilisummaan dinquun ammas xiiqima saniin bifa jaalalaatiin fakkeesse sagalee uummata isaatiin akka ajaa'ibaatti ta'e sirbi isaa sun sa'a 24 keessatti viyuu guddaa argatee jira jechuudha. Viyuu hin jirre riikardii cabsee jira. Laayikiin qofti 12,000. Oromoon dammaqee jira jechuun isa akka kanaatti. Oromoon dammaquun kana caala hin jiru. Kana booda akka aartistii ciccimaa Haacaaluu Hundeessaa akka fidan abdii tokkoon qabaa jechuudha. Abdii guddaan qaba. Aartistoonni akka saniinii dhufanii abdiin natti horamee jira. Duraan viyuun amma jennu kun viyuun 700, 800, miliyoonni amata 5, amata 3, amata 4 dhufa ture. Amma barraa akka jedhu san keekii abadaadhaa miliyoona 2 ga'uu ga'ee jira. Miliyoona 2 riikardii tasumallee sirbi akka keekii abadaadhaa laalame amma duratti hin jiru. Maaliif sirboonni turanii ji'oota jalma waan akkasitti miliyoonni seena. Garuu amma inni keekii abadaadhaa riikardii Oromoo bitintin godhee cabsee bira kutee jira. Bakka kana kuloo kan Oromoo irraa eegamu. Miliyoonni 1.8 kun riikardii hin jirredha. Akka miliyoona 10 miliyoona 100 biliyoona illee duratti akka galmaa'u immoo abdiin qabaa jechuudha. So kana waan ta'eef aartistoota hunda isaaniitu warra lafaa dhufaa haala amma ittiin deemaa jiru kanaan gaafa oofsifnee jenne baay'ee tokko waa hedduuf isaan fayyada. Tokkoffaa haamilee isaanii tora diidota mataa qaqqabachiisan biiznesis ni argatan. Biiznes illee viyuun keessan guyyaa tokkotti fakkeenya viyoo miliyoona seeni YouTube birrii gahaa sabaaf gaafa garuu takka takkaan suuta laalaa miliyoona seenan homata kan qabu. Viyuu guyyarra namaa sabu faayidaa hin qabu. Viyuun kan gizee tokkotti sa'a 24 keessatti dafee dhufuu fi 7 day 28 day kanatti ka dhufutu maallaqa gaarii qaba malee kan amata tokko ga'ee dhufu kan ji'a 8 kan ji'a 5 kan ji'a 6 ga'ee dhufu maallaqa wayituu hin qabu. Inni biraa aartistoota hedduu jalaa sirbi maa haqamaa yuutuubiin maa gubataa namoota jettaniif deebiin kiyya. YouTube riippoortii namni amma odeessuu fi
Facebook illee YouTube illee riippoortii namni odeessuu fi wantoota dhiibbaa namni jedhu kanaan kabadu hin jiru. Kuni siyaasatti fayyadamuuf ol sobuudhaaf jenna malee YouTube badii ati yoo hin qabaanne wanno YouTubein isaanii hin barbaanne waan Facebookin isaanii hin barbaanne yoo gadhiiste sibiran taru. Garuu odoo ati kanan balleessine riippoortii yoo goote miliyoonni tokko yoo riippoortii godhe baduun hin danda'amu. Kun seera YouTubeiti. Odoo ati hin balleessine YouTubein lafaa amma Abrahaam Raayyaalaal nuti akka dhiibbaatti godhamuuf akkas jechuu turre malee YouTube isaa badii inni hojjeteen yookaan immootu warningii inni qaburraa kan ka'e bade maaliif sirba amma dura inni mucaa wayiitii fe'e sirbi sun baay'ee hate speech waan jedhamu of keessaa qaba jechoota jibbisiisoo yookaan xilaachaa nigiggirka jedhu san sirba san fe'e YouTube kaaseenii warningiitti kennee harkaa kaasee inni deebi'ee fe'e lammaffaa warningiitti kenne sirba biraa deebi'ee irraan fe'e kam akkasii sadaffaratti nama balleessa YouTubein carraa sadii si kennaa sadii fayyadamoo didde dhabama si godhaa jechuudha. Facebookii wan aktivistoota kennallee warra amma miidiyaa irratti firii maali jechaa oollu kana jechoota biyya diigan jechoota jibbisiisoo hate speech waan jedhamu violence waan jedhamu wayii gaafa fayyadamte YouTubein ta'ee Facebookin community standardii waan cabsiteef sibiran dabu. So kanaaf irraa of eegaa isiniin jedha gizee mara sobuu dadhabnee jirra waan ta'eef ofuma keessan irraa of qusadhaa. YouTubeii warri feetanillee sirba dhageeffadha sirbichi hate speech hin qabaa violence hin qabaa naadii hin qabaa waan akkasii jedhaatiniin akkasitti fe'aa isiniin jedha. Dhuma irratti dhaamsan isinii qabu kan artistoota baay'ee gaariidha jabaadhaatti fufaa. Dhuma irratti waan baay'ee garaa nama nyaatu tokkoo fi waan baay'ee nama gaddisiisu isinii qaba. Innis maal inni obbo Baqqalaa Garbaan mana hidhaa keessatti baay'ee dhukkubsatanii ijji isaanii baay'ee dadhabdeerti. Amma duras akkuma beektan obbo Baqqalaa Garbaa jiruuf jireenya isaa keessatti mana hidhaa dabarsee jiruuf jireenyi isaa mana hidhaa ture bara wayyaaneetirraa jalqabee ilaa bara ammaa kanatti mana hidhaati. Haa ta'uti baroota wayyaanee keessallee dhibeen isaa mudatee ture baay'ee cimaa ture ija isaanii hedduu dhukkubaa iji isaanii yeroo hedduu nama hayyuu kana jedhu dhukkuba sababni isaa wantoota kitaaba adda addaa waan dubbisaniif mana hidhaa keessatti illee amma kitaaba dubbisanii bakka deeman waan hin qabneef sababa sanii ammas ilmi isaanii Saamu'eel Baqqalaa Qaleessaa akka inni dhibamu nuuf hime. Rabbi obbo Baqqalaa Garbaa ijjeesaa qaroosaa nagaatti deebisuu fi yaala akka argatuuf dhiibbaa godhaa fi aktivistoonni fi namoonni bebbeekamtii qabdan hundi keessanuu obbo Baqqalaa Garbaa yaala gahaa akka argataniif dhiibbaa taasisa. Maaliif iji obbo Baqqalaa Garbaa jaamte jechuun ija hunda keenyatu jaame. Obbo Baqqalaan nama hayyuudha, nama beekaadha, nama gandummaa hin qabnedha, nama qabsaayaa baay'ee gameessa. Kanaaf kun kana fakkaataa obbo Baqqalaa Rabbi isin haa fayyisu jedhaanii gama kiyyaan dhiibbaa danda'amu ni taasifnaa fi egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa qophiin har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa amma xumuraatti teettanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a.